waaqayyo mee gaafa si gargaaruuf ka'u karaa makaraan hin jirre karaa sii qopheessa. Yeroo baay'ee karaa ittiin namni nama ta'u hin beekamu. Har'a namaan ilaalina. Bor wanta waaqayyo isaaf qopheessee jiru hin beektu. Rakkachuu isaa irraa, of harkaa dhabuu isaa irraa, hiyyoomuu isaa irraa hin ilaalin. Gaafa namaa ka'u karaan ittiin nama taasisu hin beekamu. Har'a namaa ilaaltanii hin tuffatina. Rakkachuu isaa irraa, dhiphachuu isaa irraa ilaaltanii hin tuffatin. Gaafa achi namaa ka'u battala libsuu ijaatti seenaa namaa jijjiira. Qaxaroon barbaachisu, beellama barbaachisu. Yeroo tokko mee kufaatiiti kuftu. Eebbatti si dabarsa. Namni garuu achumatti haftasiisa. Lakki kufuun kee lammaffaa akka deebiteen kufnetti jabaattee kaata. Maal jedheen isinitti dubbadha ganama kanaa? Akkuma cufameetti jira garuu ati keessa hin jirtu. Akkuma cufameetti jira garuu ati sokkiteetta. Akkuma cufameetti jira garuu gaafa si ilaalan achi keessa hin jirtu ati. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 23 dubbifannaa akkas jedha. Hangafni lubootaa garuu garee saaduqootaa keessaa warra gargaaranii wajjin inaaffaan isaan keessa guutee isaan irratti ka'an. Ergamoota qabanii mana hidhaatti galchan. Ergamaan Waaqayyoo Gooftaa garuu halkan balbaloota mana hidhaa sanaa banee isaan dura bu'ee fuudhee ba'e. Hinaaftonni mana hidhaatti galchan. Ergamaan Waaqayyoo mana dhaqee fuudhee ba'e. Ilaa ganama kana waan jedha. Hinaaftonni si hidhaniiru ati achi keessaa baata. Nambaa jedhamee amantiidhaan. Waan si hidhee keessaa hin baata maqaa Yesuusiin. Dhaqaatii mana qulqullummaa keessatti waa'ee dubbii jireenyaa isaa haaraa kanaa hunduma sabaatti himaa. Isaaniin jedhe. Isaan dubbii kana fudhatanii akkuma bari'een mana qulqullummaatti ol galanii barsiisan. Hangafni lubootaa warra isa gargaaranii wajjin dhufee yaa'ii maanguddoota ijoollee Israa'el walitti waamee ergamoota warra hidhaman sana fichisiisuudhaaf gara mana hidhaatti erge. Warri ergaman dhufanii mana hidhaa sana keessa isaan dhabnaan sila sokkan isaan hidhanii ganama dhannee yaa'itti dhiyeeffanne jedhaniiti ganama gaafa dhaqanii eda sokkan isaan eewtu baas ergamaa Waaqayyoo jarri balballi cufamaadha garuu jarri achi keessa jiran gaafa fiduudhaaf dhaqanii jarri achi keessaa sokkaniiru. Waan tokko jechuu barbaada ati miila na utuu hin turiin lafa hidhamte sanaa sokkiteetta. Waan si hidhe sana keessaa baateetta. Hin dhaban gaam dhaqanii dhabnaan deebi'anii warri ergaman dhufanii mana hidhaa sana keessaa isaan dhabnaan deebi'anii warra isaan ergetti himan maal jedhanii manni hidhaa karaa hundumaa akkuma jabaatee cufametti jira jedhan. Asiinis kallattii hundumaan akkuma jabaatee cufametti jira jedhan. Ila manni hidhaa karaa hundumaa akkuma jabaatee cufametti jira. Warri eeganis balbala mana irra dhaabbatanii jiru. Warri eegani karaa isaan ba'an hin beekaniif qawwee baatanii balbala irra dhaabbatu. Mana keessa jiru si'anii itti qollofanii mana hidhaatti qollofanii achiinis loltuutu dhaabbatee eegaa. Asiinis loltuutu eegaa. Asiinis balbala cufee loltuutu eegaa. Cufaa keessa jiru jedhanii qawweedhaan eegu. Isa booda gaafa dhaqanii ilaalanii isaan achi keessa hin jiran. Miila namee utuma du'a kee eeganii awwaala keessaa baata. Nama sadiif waan chaappessee darbe. Karaan beekamneen karaa sii baasana Waaqayyo. Jedhame karaan beekamneedha. Karaatu naa banamaayidha. Maqaa Yesuusiin karaan beekamne karaan sii banameera. Amma gaa maal jedhan dhaqanii manni hidhaa jedhan karaa hundumaan akkuma jabaatee qollofametti jira jedhan. Achiinis balbala isa guddaanis balbala isa xiqqaanis maskootiinis hundisa jabaatee cufamee jira. Garuu dhanni gaafa balbala bannu jaratti mana hidhaa keessa buusne sana hin dhabneedhan. Eessaan baarre nuunoon bennu. Eessaan sokkan hin argine. Ish loltoonni warri eeganoo jiru isaanis hin argine. Isaan ofumaa qawwee baatanii dhaabatu. Mana hidhaan duwwaadha. Balbaluma duwwaa eegu. Eessa dhaqan jar ergamaa Waaqayyo fuudhee beera. Nama tokko naan jedha Waaqayyo torban kana keessa gaara galataatti fuudhee baay'eedha. Tulluu eebbaatti ol si fuudhee darbaayedha. Amma mee jireenyi kee karaa hundumaan cufamee waan jiru fakkaata miti. Yeroo teessee of ilaaltu bitaan cufaadha. Asiin cufaadha. Kibbaan cufaadha. Kaabaan cufaa fakkaata miti. Cufaan sun jabaatee akkuma cufametti jira. Ati garuu torban kana keessaa baata.
quba tokko ol kaase namni tokko an nama tokko fin ergaa fidee dhufe hin fudhattaan argaa karaan beekamne karaan sii banameera karaan beekamne karaa ittiin baatu argameera nan baara kina koo keessaa hidhame tokko amma gaa jaratti gaaffite warri loltoonni balbala eegan hin jirani jiru irrafammoo irrafne manni daa'oo cabeera moo cufaadha hin cabne cufamaadha eessaan baan karaan bennu lakkaa waaqayyo karaa qaba rikata jala vindo sedia yanama karaa hundumaa natti cufame jettu sabbar seena waaqayyo karaa sii qaba karaa ittiin baatu waaqayyo sii qopheesseera karaa ittiin rakkina kee keessaa baatu waaqayyo sii qopheesseera mee quba keeraas karaa hundumaanii wedhiime akkuma jabaatee cufametti jira garuu achi keessaa nan baa hidhime hin baata asii hin baata fachiin baata kee hin beeku garuu rakkina kee keessaa hin baata waaqayyo karaa sii qopheesseera hin baata gooftaan karaa ittiin baatu sii qopheesseera hin baata wanti guddaan warri mana hidhaa eegaa bulan mana duwwaa eegaa bulan isaan maal si'an ganamuma irraa bannee fincaanitti geessina jedhanii ta'u utuma isaan achi ta'anii jarri sokkaniiru hin argine gaafa gaafatan eessaan baan nuunoon ben eegaa bullee qawwee keenya qabannee balballi hin sochoone hin rukutamne sagalee wayii hin nageenye eessaan baate irra jar hin beennu qilleensa taate laa jarri ol kaasime waan tokkoon jechuu fedha karaan beekamne mi baatu jirta milkaa'inni kee miilanaa namootatti gaaffii ta'a karaa ittiin milkooftuun beeku milkaa'inni kee miilanaa hadheessitootatti gaaffii ta'a warra si jibbanitti gaaffii ta'a karaa ittiin baatu waaqayyo sii qopheesseera yeroo baay'ee waaqayyo mee gaafa si gargaaruuf ka'u karaa makaraan hin jirre karaa sii qopheessa si'a tokko namicha dhaloota isaati kaasee dhagni isaa laashee paralaayizd ta'e tokko jira mandara tokko keessa gooftaan Yesuus Kiristoos mandaricha seenee barsiisutti ka'e mana guddaa tokko seenee barsiisutti ka'e namoonni karaan ittiin seenan hin jiru balbala cufanii jiru asiin balbala cufanii jiru walitti caccaqamanii walitti baay'atanii nama furtaanii sireerra kaa'anii namicha baatanii fidan Yesuus fayyisu jedhanii gaafa dhufan karaan ittiin qubi seenu iyyuu hin jiru qubiin seenu namni seenu miti karaa dhaban karaan ittiin mana seenan immoo higgaawwiin balbalaan bakka balballi cufameera hundinuu axxaramee jira karaa dhabde jarri karaan hin jirre karaa qopheesseef waaqayyo maal goonaa jedhan qo'aadii isaa isin jedhan namoonni kun asiin balbala cufanii jiru karaa ittiin seennu hin qabnu miti jedhan afur ta'aniiti namittii kana baannee mana yaabbannaa jedhan afur ta'anii namittii ishee dhukkubsattuu sireerra kaa'anii hin ba'an manar hin koran manar mana xaaraa manaa yaabbataniiti qorqorroo buqqisanii istireetii Yesuus jiruun gadi buusan namittiin lafa bu'uuf fayyuun ishee tokko ta'e waan tokko jechuu fedha karaan beekamne akkaawuntii keerra waa bu'eera bal'isi harka kee inni kaan balbala cufee dhaabata inni kaan ofumaa balbala cufee dhaabata siif karaan argameera diinni ofumaa balbala cufee dhaabata siif olii karaan banameera harka lachuudhaa siif banameera narraa tokko lama sadumaa miilana namni mee kallattiin eebbatti baatu jirta namni kallattiidhaan waan gaariitti baatu jirta namni kallattiidhaan kakuu keetti baatu jirta namni kallattuudhaan biyya fagoo baatu jirta injoortus arrasin eebbisaa kallattiidhaan eebba keetti baata waaqayyo kallattiidhaan eebba keetti si baasayee amma ilaala warri ganama barii dhaqan balbala cufanii dhaabatu naman seensisanii ofiin fayyan axxaranii balbala cufanii accaqamanii dhaabbatu karaan ittiin seenan hin jiru jaraaf garuu waaqayyo tooftaaf malalaateef ilaamee waan tokkoon jechuu fedha nama sagalii tooftaaf malalaadhaaf naa jedha waaqa balballi cufamaadha argitu Yesuusiin argachuun hin danda'amu inni mana keessa dhaabatee barsiisa kallattii Yesuus jiruun immoo argatanii misayyuu laala amma utuu asirra ol baatanii achin dhaabachaa jiraa fi asin dhaabachaa jiraa koo hin beektan xaaraarra utuu ol baatanii jarri garuu kallattii Yesuus jiruun qorqorroo tokko gaafa buqqisanii Yesuusumaan argatanidha maal godhan beektu silayyuu namittiin silayyuu caccabduudha paralaayiziidha dandeesseen deemtu shibaadha ba'an deemti du'aan du'a sodaata
du'an sodaatu mitire sila yuuduu teettan rakkistee tabbeenuu dhaqeedhan xaaraa manaarraa lafa Yesuus jirutti gadi dub godhan yoo du'u tees du'i nu rakkistee taadhanii xaaraa manaarraa gadi darbatan akkuma lafa buutuun immoo kaatee deemuu jalqabdeedha. Ol kaafadda harka kee miila nama eega karaan siif argameera. Harki namaa si gateera harki firaa si gateera lafa gatamte sin kaasadha Waaqayyo. Lafati gatamte sin kaasa jedha Gooftaan. Iyyi karaan argameera jedhime. Tokko lama karaa ittiin rakkina kee keessaa baatu maal ta'eera? Karaa ittiin hiyyuma keessaa baatu maal ta'eera? Karaa ittiin abaarsa jalaa baatu maal ta'eera? Ilaame yeroo tokko waan nu gatu fakkaate dhufa. Waan nu salphisu fakkaate dhufa. Garuu fayyina nuuf ta'a. Ammatti dhugumaaf gaffartee dhukkubsataa manaa qabdu. Xaaraa manaa yaabsistee gadi hin darbatta. Amantii jara sanaa ilaalame. Si gargaaruuf kaanaani cufaama keessaan siif hojjeta. Akkasiin xaaraa manaa irra ol baasanii namitti silayyuu ati gatiin qabdu jedhan. Yoo duutees bakka boqochuu keetti jedhan. Yoo fayyite immoo nutu boqotaa jedhan. Yoo duute atis boqottee nuunis boqonnaa argannaa jedhan. Duutees jiraattees kana booda nuun dhimma keen qabnu jedhanii doggodhan. Namittiin jedha akka kuwaasii taate kubbaan gaafa lafa buu maal ta'a inni naxxara. Gaafa namitti lafa buusanii inni naxxartee kaatee fiiguumatti kaata. Kuma tokko ol kaas si gataniiru si irraanfataniiru guyyaa irraati kaastee fiigicha jalqabda. Fiigicha haaraan si jalqabsiisadha Waaqayyo. Jedhime fiigicha haaraan jalqabaa hidhii. Tokko hidhaan sirraa citeera. Inni si xaxee ture sirraa citeera. Inni si hidhee ture sirraa citeera. Kuti ofirraa achuma taa'i kuti ofirraa. Ilaame maal akkasii hidheen beeku sirraan kuta siin jedha Waaqayyo. Sirraan cabsa siin jedha Gooftaan. Mee cabeera narraa hidhaa. Tokko lama galateeffadhu cabeera sirraa. Amma gaa waan baay'ee nama dhibu. Phexrosii faa bartoota qabanii hidhanii mana hidhaa keessa kaa'anii naanna'anii eegu. Namni dhufee gargaaree akka cabsee hin baasnetti. Isaaniin immoo sansalataan hidhanii jiru. Gaafa banan garuu jarrachi keessa hin jiran. Yeroo baay'ee karaa ittiin namni nama ta'u hin beekamu. Har'a namaan ilaalinaa. Bor wanta Waaqayyo isaaf qopheessee jiru hin beektoti. Rakkachuu isaa irraa, of harkaa dhabuu isaa irraa, hiyyoomuu isaa irraa hin ilaalin. Seekendii gidduutti nama taasisaa Waaqayyo. Sabbar seenaa. Seekendii 5 gidduutti namni tokko nama taateetta. Fuudhiin harkaa dafi. Fuudhiin harkaa. Guyyaa irraa karaan beekamne balballi banameera sirraa. Dhiiga olichaan banameera sirraa. Maqaa Yesuusiin banameera sirraa. Humna du'aa ka'u Yesuusiin banameera sirraa. Gaafa namaa ka'u karaan ittiin nama taasisu hin beekamu. Dhugaadha. Arra namaa ilaaltanii hin tuffatina. Rakkachuu isaa irraa dhiphachuu isaa irraa ilaaltanii hin tuffatin. Gaafachi namaa ka'u battala libsuu ijaatti seenaa namaa jijjiira. Qaxaroon barbaachisu. Beellaman barbaachisu. Namittiin gaafuma lafa buutu akka gubbaatti naxxartee kaate. Harki Yesuus ittiin buuneen. Kaatee ma fiigutti kaate. Yeroo tokko mee kufaatiiti kuftu. Eebbatti si dabarsa. Kana beektaa namni garuu achumatti haftasiisa. Achumatti rakkachaa haftasiisa. Lakki kufuun kee akka deebiteen kufnetti lammata. Lammaffaa akka deebiteen kufnetti jabaattee kaata. Namittiin jalattis waan haasofte mini. Hinuma galteedhaan qaxxitaa. Isa kaatee hinuma sokkite. Hinuma galtee mana isheetti. Sirees fudhachuun nan. Warra xaaraa irraa seeguun nan. Qaxattee mana isheetti galte. Asis hin gortu, achis hin gortu. Kallattiin eebba keetti galta. Namumti fiigee eebba isaa keessa seenu jira. Namumti fiigee eebba maasii eebbaatti seenu jira. Ameen nama jedheef chaapesseera. Tokko lama sadii. Maal ta'eera? Maal ta'eera? Mannidha kallattii hundumaan akkuma jabaatee cufametti jira. Jarri garuu achi keessa hin jiran. Dinqi kono. Maalama dubbiin kun ulfaataadha. Loltoonnis akkuma dhaabbatanii eegaa bulanitti jiru. Jarri garuu achi keessa hin jiran. Eessaan ba'an ammasaa? Eessaan ba'an natti hima. Kan nama wajjin waliin madaalu kan kee. Warri ganama barii dhaqanii balbala cufanii dhaabbatanii hin dhaabatu. Jarri garuudha gara sa'aatii 5 keessa dhaqanii mati
Xaara manaa buqqisanii gadi buusan. Karaa qabaaf. Karaa karaan hin jirre karaa argatte namitti. Ilaame yana manatti cufameera jettu karaa karaan hin jirre karaan siif jira. Maalotti naami nama sibiraatti karaa karaan hin jirre karaan siif jira idin. Cufaama sana keessa karaan siif jira idin. Waama cufame keessa namatti qabdeef karaan banameera. Karri Yerikoodha. Sababa Israa'elootaaf jabaatee cufamee turedha. Sababa eenyuuf? Israa'elootaaf bakka akka isaan hin darbinetti. Israa'eloon biyya kakkuutti deemaa jiru. Biyya aannaniif damma baasu. Gara biyya kakkuutti deemaa jiru. Warri Yerikoo immoo hin darbannu keessa jedhaniiti. Sababa Israa'elootaaf karra isaanii daandii isaanii jabeessanii cufan. Iyyaasu boqonnaa lakkoofsa tokko kaasaa dubbisaa. Sababa Israa'elootaafidha. Karri Yerikoo jabaatee cufamee turedha. Cufamee. Hidha jabaatee sasalphaa miti. Milkaa'u Israa'elootaa waan hin barbaanneef, darbuu Israa'elootaa waan hin barbaanneef, kakuu isaanii akka isaan dhaalan, Israa'eloonni akka dhaalan, warri Yerikoo waan hin barbaanneef, dallaa isaanii cufatan. Hin darbitan jedhanii. Jabaatee cufamee turedha. Sababa Israa'elootaaf. Garuu Waaqayyo kedhe illoliinaa jedhe. Xiitiin dhukaasinaa jedhe. Nama tokko sin ajjeesinaa jedhe. Maal gootu beektu jedhe. Callisaa irra naanna'aa jedhe. Hin cufamee Boris ganama kaayyaa jedhe. Ammas bor ganama kaanii cufameera nutti kara darbinuu dhabnee harka keessan ittiin buusinaa jedhe. Madooshaadhaan hin rukutinaa jedhe. Ittiin buusinaa quba keessanitti. Maannire iyyaa callisaa isin jedhe. Guyyaa torbaffaatti gaafa dhaqanii iyya sadhumaa jedhanii kakakakaka arra guyyaa torbaffaadhaa rakkinni si daangessaa ture lafadhaa. Hin kufa maqaa Yesuusiin. Iyyi hin kufaa hidhimee. Amma mee akkamitti iyyi nama doozerii ta'e iska baatirii ta'e gamoo jijjissa. Iyyaam. Iyya Israa'elootaatu iska baatirii caala. Dimaamitii caala. Iyyi Israa'elootaa doozeriif looderii kireenii isa mana diiguu caala. Amma nuti irra naannee iyyee baalattii kana jissuu hin danda'u. Waaqayyoon abboomne taana. Kuni ishee humti kun amma iddan qabdu, jirman qabdu jissuu hin danda'u man. Utuun jechaa oole. Utuun lafa jedhees gadoo deen kufu kun. Waaqayyo jennaan garuu iyyi kee gimbii jijjissa. Arra Waaqayyo jedhe ameeniin kee irraa rakkina lafaannaa. Isa si daangesse lafaannaa. Mee kottaaga. Haalleluuyaa jedha. Rakkinni kee kufeera. Mee dabalatamayyuu haalleluuyaa jedha. Gimbiin rakkinaa mana kee irraa kufeera. Hiyyummi mana kee irraa kufeera. Abaarsi mana kee irraa kufeera. Ammayyuu harka mirgaa ol kaasaatti sadhuma. Waama bara dheeraa si daangesse kufa. Karaa karaan hin jirre karaan siif argama. Maqaa Yesuusiin sadhuma haalleluuyaa jedha. Inni si yaaddesse kufeera. Inni si dhiphisee kufeera. Balballi si banameera. Balballi eebbaa banameera. Balballi ulfinaa banameera. Galateeffadhu Waaqayyoo kee. Sababa keef maaltu cufamee jira? Utuuti biyya kakuutti deemtu. Sababa keef jecha balbaloota maaliitu cufamee jira? Sababa Israa'elootaaf karri Yerikoo jabaatee cufamee turedha. Si sababeeffatee maaltu banamuu didee si rakkisaara? Iyya guyyaa irraa ameen jettee ati iyyitun maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti banameera darbi. Rakkinni kee kufeera ceey. Kufeera ceey. Nama si biraa harkaan qabi baga gammaddeedin. Waaqayyo waa hojjeteera idin. Cufaama keessaan karaa sii baneedin. Amma teenyee gaafa of ilaallu bizineesiidhaan nutti cufameera, hojiidhaan nutti cufamee jira. Balballi biyya fagoo, balballi biyya alaa nutti cufamee jira. Balballi tajaajilaa nutti cufamee jira. Kallattii hundumaan cufamaadha. Akkuma Phexrosaatti cufamee ture. Kallattii hundumaan cufaadha. Furtuun banachuu furtuun harka keenya hin jiru. Furtuun harka keenya keessa hin jiru. Paaswoordiin harka keenya keessa hin jiru. Security koodiin harka keenya keessa hin jiru. Paaterniin nurka hin jiru. Garuu cufamaadha. Cufaama keessa naannoomna. Garuu
Guyyaa irraa booda balbalichi akkuma jabaatee cufametti jira. Ati keessaa baateetta. Eessaanan baay'ee nama jechaa jirtu. Eessaanan darbayya nama jechaa jirtu. Karaan argameera. Karaati ittiin rakkina kee keessaa baatu argameera. Ameen ameen ameen. Ergaa tokko dhufee gurra koo lixee sitti raaju hin fudhattaa. Jireenya sin maxxanne keessaa hin baata Waaqayyo. Jireenya sin maxxanne keessaa hin baata. Iddoo sin maxxanne keessaa hin baata. Hojii sin madaalle keessaa hin baata. Iddoo sin madaalle keessaa hin baata. Iyyi bayeera jedhime tokko iddoo sitti hin tolle sana keessaa baateetta. Iddoo si hin mijanne sana keessaa baateetta. Lafa si rakkise sana keessaa baateetta. Akkasi akkuma jabaatee cufametti jira. Wanti banamee hin jiru. 2015 cufaa ture. Akkuma cufametti hafe. 2016 akkuma jabaatee cufametti hafe. 2017 garuu cufamees dhimma isaati, jabaatees dhimma isaati. Guyyaa irraa boodatti baatetti. Makaalii loova seediya. Baran hedduu yeroon hedduu kan kee yeroon ga'eera. Yerootitti keessaa baatu si ga'eera. Yerootitti rakkina keessaa baatu si ga'eera. Yerootitti afaan kee galata dubbattu siif ga'eera. Yeroo itti hidhaan sirraa hiikamu si ga'eera. Yeroo itti waanjoon sirraa cabu siif ga'eera. Gaafa gooftaan namaa ka'u akkas saba Israa'eltu abdii kutatan. Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 1 kaastanii naadattanii dubbistanii Waaqayyo Hisqeelin yaa mucaa namaa jedhee maqaa isaa waame. Hisqeelin jedhu Waaqayyo Hisqeelidhaan yaa mucaa namaa jedha. Yaa mucaa namaa abeet dachaa lafee gogaan guute keessa dhaqedhe. Dachaa lafee gogaan guute keessa deemittiin jedhe. Heeshee dhaqe. Lafeen kun dhuguma nama ta'uu danda'a innaan isa si beekaa jedhe. Humna isaa gararraa jechuudha deebisuudhaaf. Dhuguma lafee gogaan kun qaama uffatee ka'ee nama ta'ee dhaabbataa Hisqeel innaan isa gaasi beekaa jedhe. Han keessan jiru jechuu isaati. Innaan Waaqayyo immoo raajii itti dubbadhu jedhe. Lafeetti raajii itti dubbadhu jedhe. Hisqeelis raajii dubbate. Yeroo Hisqeel raajii dubbatu lafeen lafeetti katatatatatatat. Maashaan maashaatti ribuutti uffatee foon uffatee nama ta'ee ka'ee dhaabbate. Nama ta'ee iyyuu miti loltuu ta'ee ka'ee dhaabbatedha. Loltuu hin kaafatta arga kee miila nagaa lafeen koo gogeera abdiin koo citeera utuuti jettu kaaseen si dhaabada Waaqayyo. Rakkinicha keessaa kaaseen si dhaabada. Innaa gadi sittanii lakkoofsa 6 kaastanii dubbistanii Hisqeel kana lafeen kun lafee ekeraa utuu hin taane jireenya saba Israa'el akka ta'e dubbata. Jireenya saba Israa'el maal jedhudha? Abdiin keenya citeera, raawwannee banneerra, lafee duwwaa taaneerra, namni nutti kolfeera, bifi keenya badeerra, simboon kaleessaa nurra hin jiru, surraan kaleessaa nurraa godaaneerra, dhukkubi nu nyaatee, hiyyummi nu nyaatee, bifi keenya hin badee warra jechaa jedhanidha. Lafee isa dhugaa miti jedhe. Jireenya saba kootiiti jedhe Waaqayyo. Jireenya saba kootitu lafee kanatti fakkeeffama jedhe. Sabni koo hin dhumedhe. Isa booda kedhe Waaqayyo gaa. Mee Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 11 kaasaa ilaalaa. Ergasii anatti dubbatee yaa mucaa namaa lafeen kun edhagaa. Ilaa lafichi eenyu akka ta'e. Lafee ekeraa, lafee warra du'anii miti. Lafichi lafeen kun guutummaa mana Israa'elidha. Mana Israa'el. Guutummaa mana Israa'el. Maatii isa kana. Maal jedhe gaa? Lafeen kun jedhe mana Israa'el jedhe. Guutummaa mana Israa'el mana tokko bichaa immoo miti jedhe. Maatii tokko qofa immoo miti jedhe. Guutummaa mana Israa'el agarsiisa. Kunoo isaan lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nuyi raawwannee banneerra in jedhu jedhe. Waan isaan jedhan ilaalaa. Lafeedha isaantu akkasii ofiin jedhaa. Waaqayyo immoo wanta isaan ofiin jedhan irra dhaabbateeti lafeetti fakkeessee jireenya isaanii. Maal jedhan isaantu? Lafeen kuni mana Israa'elidha malee lafee ekeraa miti, lafee isa du'ee miti. Isaantu maal jedhe? Lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nuyis raawwannee banneerra in jedhudha. Lafeen akkamitti gogama? Lafeen silayyuu gogaadha. Lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera,
nu israawwanne banne irra hin jedhu. Kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhe Waaqayyo warra abdii kutatetti saba abdii kutatetti saba mana hidhaa keessa jirutti raajiitti dubbadhe Waaqayyo yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan banaa. Maalan godha awwaala keessan nan banaa isa keessaas sinan baasaa. Maal keessa awwaala keessa manni dhaa awwaala. Jireenyi milkaa'ina hin qabne awwaala. Jireenyi dhibeen si rakkisu namni dhibeen si rakkisu awwaala. Maal siin jedhe beektaa Waaqayyo ana awwaala kee nan banaa. Kaafa darka kee mirgaa arraa kaasee lafa awwaalamte awwaala sirraa baneera Waaqayyo. Awwaalli kee banameera. Maal jedhe egaa isin yaa saba koo ana awwaala keessan banee isa keessaa yemmuun sin baasu ani Waaqayyo akkan ta'e hin beektu. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a isin jiraattu jedhe. Argita abdii kutataa jajjabeesse Waaqayyo. Nan bana isinirraa jedhe. Nan bana. Eessaan sitti cufame? Akka nama du'eetti of ilaalaa jira namni baay'een as keessaa. Akka inni yaade hin taaneef baratee fixee kan hojii hin qabne meeqa? Fagoo deemuudhaaf mokkoree kan milkaa'uu dadhabe meeqa? Nagadee hojjetee bu'aa dhabee kassaree kan ta'aa jiru meeqa? Utuu fira qabuu akka nama qophaa dhalatee kan mana kiraayii keessa jooru meeqa as keessaa? Lafa yaadde sana hin geessa siin jedha Gooftaan. Hin geessa moo hin geessu ammati? Afurri abdii kutannaa sirraa cabeera. Ana awwaala keessan nan banaa jedhe Gooftaan. Saba abdii kutataadhaan awwaala keessan banee isa keessaa hoo sinan baasa. Afuura koo immoo sin keessa nan kaa'a isinoo hin jiraattu jedhe. Kanaaf karaa hundumaan jabaatee cufamee jira miti jireenyi kee. Cufamaadha miniyam. Bita laaltee cufaadha. Mirga laaltee cufaadha. Fira biraa cufaadha. Cufaama keessa jirta miti yaa obboleessa ko yaa obboleetti waan nagee dhufe siif. Akka jabaateetta cufamu ati garuu achi keessaa hin baata. Ol ka'ii dhaabadhu nan baa jedhe. Labsi. Labsi lallabi. Rakkina si marsee keessaa hin baata siin jedha Waaqayyo. Hiyyuma si marsee keessaa hin baata siin jedha Gooftaan. Hin baata moo hin baatu? Sirraa banameera maqaa Yesuusiin. Cufaan sirraa banameera. Namoonni abdii kutannaa keessa jirtan misiraachoon sinii qabadhee dhufen. Jabaatee cufame kam koo kan jettan. Kan kiyya jabaatee ma cufame garan qabu kiriya namoota jettanii hawwaa dhageera. Achi keessaan si baasa Waaqayyo. Fira dhabuu dandeessa, maatii dhabuu dandeessa. Maal siin jedhe beektaa abbaan kenni gararraa. Achi keessaa sin baasaa. Ameen jedhi fuudhiin harka. Rakkinati ittiin liqinfamte keessaa sin baasaa. Sin baasaa. Haleluuyaa. Eewni ba'uudhaan murteeffattee dhufte. Awwaalli hin banamaa. Cufaan hin banamaa. Ati immoo rakkina harkaa hin baata. Ati immoo iyyuma harkaa hin baata. Ati immoo abaarsa harkaa hin baata. Mee akka dhagaa balbalicheedha. Akkuma jabaatee cufameetti jiraayidha. Angaruu achitti hin argamuudha. Karaan hin jirreedha. Karaan argameeraayidha. Baay'ee waan nama dhibume Phexros fa'aa eessaan ba'an jettanii yaaddu. Balbalichi akkuma jabaatee cufameetti jira. Loltuun akkuma eegeetti jira. Gaafa bananoo jarrachi keessan jirani. Xaaraan ba'an moo lafa keessa ba'an amma isaan. Karaan isaan beekamu. Ya namoota waa'een koo 2014 jabaatee ma cufamee ture. 2015 jabaatee ma cufamee ture. 2016 jabaatee ma cufamee ture. Barana siin fakkaatu jabaatee ma cufamee jira jettaa jirtanii. Isa miilanaa keessaan si baasa Waaqayyo. Isa baranaa keessaan si baasa siin jedha Gooftaan. Yeroon kun kan keeti ameen jedhi fuudhiin harkaa. Barri kun kan keeti ameen jedhi fuudhiin harkaa. Eewni fagaatee biyya fagoo deemuu barbaadu banameera sirraa. Eewni hojii gurguddaa hojjechuu barbaadu banameera sirraa. Eewni piroojeektii gurguddaa hojjechuu barbaadu banameera sirraa. Banameera sirraa. Wangeela kanaan banameera sirraa. Dubbii Waaqayyoon banameera sirraa. Humna du'aa ka'u Yesuusiin banameera sirraa.